Shalom shalom nagaa guddaan isiniif haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisee gabaabatti isiniira. Sagalee waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee akkana jedha. Egaa haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo uffadhaa jedha. Mi'a lolaa isa kan waaqayyoo yoo uffannu haxxummaan seexanaa hin mo'ama jechuudha. Seexanni bara jalqabaatii kaasee haxxummaadhaan hojjechaa ture. Haxxummaan seexanaa inni gadi fagoon namoota kellaa yookaan iddoo waaqayyo isaan kaa'e baasa. Addaamiif Yohaaniin yoo fudhanne seexanni haxxummaadhaan waan waaqayyo dubbate fakkeessuudhaan soba dhugaa fakkeessuudhaan lafa isaan jiranii gadi isaan baaseera. Kunis bara hundumaa kan itti fufee hamma ammaatti seexanni hojii isaa hojjechaa jirudha. Egaa Isaayyaas bofa isa jalqabaa isa bara durii jedhee dubbata. Bofni inni durii sun hin murxuxxifama jedha. Humna qaba. Phaawulos immoo samii kanarratti isa mo'e jedha. Isa mo'e isa hojii guddaa hojjetu isaan mormina jedha. Egaa namni kan waaqayyo ta'e waaqayyo irraatii bartuu waaqayyo kan ta'e hojii seexanaatiin morma jechuudha. Egaa nuyi foon qabeessaan diina jenna miti. Isa boficha isa diina dhala namaa ta'e isa kaayyoof jireenya namaa hojii namaa gaa'ila namaa fayyaa namaa ba'uuf galuu namaan isa mormu sanaan mormina jedha. Kanaaf Efesoon irratti ergamaan Phaawulos yeroo nu barreessu mi'a lolaa isa kan waaqayyoo fudhadhaa jedha. Mi'i lolaa inni kan waaqayyoo tokkoffaa irratti kan inni jedhe egaa dhugaa uffadhaa jedha. Dhugaan seexanni abbaa sobaatedha wangeelli. Dhugaa hin jaallatu. Kanaaf kan inni nu tarreesse qabxiin sadan amma isinitti himu kun seexanaaf qoricha jechuudha. Hin ari'a jechuudha. Hin balleessa jechuudha. Dhugaa hin jaallatu. Dhugaa qabadhaa jedha. Inni soba barbaada maqaa ta'eef waliin wal fakkeessuu barbaada maqaa ta'eef dhugaa fudhadhaa jedha. Lammaffaa irratti wangeela nagaa fudhadhaa jedha. Wangeela nagaati. Wangeelli waa'ee Kiristoos. Wangeelli waa'ee Yesuus Kiristoos fannifameeti. Wangeelli dhugaadha. Wangeela nagaa fudhadhaa jedha. Wangeela nagaa sagalee waaqayyoo fudhadhaa jedha. Akka billaatti isa qabadhaa jedha. Wangeela akka billaatti qabadhaa jedha. Mi'a biraatti fayyadama miti namni waaqayyo. Namni waaqayyo wangeelatti fayyadama. Wangeelli birmaduu nama baasa. Wangeelli balbala namaa bana. Wangeelli yoo dhiyee fakkaate illee namaa barsiisa. Wangeelli yoo cufame fakkaate illee namaa bana. Gara biraan inni dhuma egaa akka gaachanaatti immoo amantii qabadhaa jedha. Amantiin haala hin fakkaanne keessatti nama gargaara. Amantiidhaan Abrahaam qajeelaa ta'e argame jedha sagaleen waaqayyoo Ibroota boqonnaa 11 irraati. Amantii fudhadhaa jedha. Akka gaachanaatti qabadhaa jedha. Warra kaan inni waraane isin waraanu yeroos bodeen darbatamu isin argatu yeroos. Kanaaf sagaleen waaqayyoo qabxilee sadan kanarratti har'a nu barsiiseera jechuudha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin har'aa jalqabee dhugaa qabachuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Lammata irratti wangeela nagaa fudhachuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Ittaansee amantii immoo akka qabaannu waaqayyo nu haa gargaaru. Kana yoo goone seexanni mo'ameera. Seexanni mo'amaadha. Isa mo'amaa sana immoo akka inni mo'amee turu gochuu kan dandeenyu. Miilla keenya jalatti eeguu kan dandeenyu. Qabxii ergamaan Phaawulos sagalee warra Efesooniif barreesse kanarratti akka arginutti hunda keenya hin fayyada jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana carraa argatee jireenya keessanitti taphachaa kan jiru. Jireenya keessan eeyyamtanii fi utuu beektanii utuu hin beekin mana keessan galee saamtichi fayyaa keessan, jireenya keessan, gaa'ila keessan, nagaa keessan, tajaajila keessan jeeqaa kan jiru. Amma akka inni gadi ba'u fayyamaa. Akka ari'amu fayyamaa. Akka inni deemu fayyamaa. Bayi jireenya koorraa jedha.
jireenya koo gadhiisi, fayyaa koo gadhiisi, nagaa koo gadhiisi jedha. Yeroo sana harki Waaqayyo mana keessan dhufa. Gargaarsaaf gara Waaqayyootti iyyaa. Daawit akkuma jedhe gargaarsi koo Waaqayyo biraa naa dhufa akka jedhe isa lolatti beekamaa ta'e Waaqayyoon itti waama. Inni maqaa Yesuus hin jaallatu, maqaa Yesuus waama. Harraba keessan irraa maqaan Yesuus kan bade, dur kan faarfattan, dur kan raajjan, dur kan lallabdan, har'a garuu Yesuus jechuu kan saalfattan, Waaqayyo har'a viidiyoo kanaan waamicha isinii godha. Waamaa Waaqayyo waan haaraa godha. Waamaa seexana gadi baasaa, saamticha gadi baasaa, jireenya keessa irraatti gadi baasaa. Deemi jireenya koo ani iddoo siin qabu. Waaqayyo naan hojjeta, dhiyee of fakkaatee hin bari'a. Cufamee of fakkaatee hin banama jedhaati. Harka Waaqayyo ofirratti waama. Harki Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Milkaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen.